Kabajamtootaa fi jaallatamtoota Peace Media oduu galgala kanaa qabatee kan isin dhiyaatu ana Abdii PC. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad haala yeroo irraa ilaalchisee guyyaa har'aa ibsa laatanii jiru. Ibsa kanneen keessaa okkorii tibbaana uumame ture lubbuun namoota 86 kan darbe yoo ta'u, namoonni lubbuun darban keessaa dhiironni 82 dubartoonni 4 jedhanii jiru. Sabummaadhaan ammoo Oromoon nama 50, Amaarri 20, Gamoon 8, Silxeen 2, Guraageen takka, Hadiyaan 2 fi Argobbaan 1 yoo ta'u, namni tokko ammoo sabummaan isaa kan hin beekamne jedhanii jiru. Namoota du'an keessaa 40 hordoftoota amantaa kiristaanaa yoo ta'an, 34 ammoo amantii musliimaa, 12 ammoo hordoftoota amantaa birooti jedhanii jiru. Namoonni 76 hokkora waliin yoo du'an, 10 immoo ejjennoo humna loltoota lubbuun isaanii darbee jira jedhanii jiru. Dr. Abiyyiin ta'uun kan Itoophiyaan hokkora ibiddaa yoo ka'u, kutaan tokko gubee kanniin ammoo hiisee kan darbu akka hin taane mul'isanii jiru. Mootummaan dirree siyaasaa fi dimokiraasii babal'isuuf hojiiwwan hedduu hojjechaa kan ture yoo ta'u, muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad mootummaa humnarraa barnoota yaaddaan waayaa jechuun ibsanii jiru. Tokko akka barataniif jedhamee yeroo gahaa kennameef fayyadamuu dhiisanii lubbuu lammiilee balaa irraa akka bu'u godhan kan jedhan muummichi ministeeraa nageenya lammiilee fi dhaabbilee eegumsa akkaataa seera biyyaatti ka'een akka hojjetamu dhaamanii jiru. Gama tokkoon dirreen siyaasaa fi dimokiraasii akka bal'atu, gama biroon ammoo olaantummaan seeraa fi haqaa mirkaneessuuf hojjetumaa akka jiru kanas nu eeranii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad taayiwaan darban sirreessinee hojjechaa, gama biraan immoo nageenya mirkaneessuuf ejjennoo seera qabeessaa fi madaaliiwwan fudhachaa akka jiris kanas eeranii jiru. Abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa fi gaggeessitoonni siyaasaa, harmooliin, dargaggoonni fi hawaasni nageenyaa fi tokkummaa biyyaa akka eegamus, olaantummaan seeraa akka kabajamu deddeebisanii gaafachuu turanii isaanis gaafiin isaanii gaafatan sirrii ta'uu kan himan Dr. Abiy Ahmad mootummaan akkuma seerri eeyyamuuf nageenya kabachiisuu dandeettii kophaa gahaa akka qabanis uummata beeksisanii jiru. Qaamoleen nageenyaa fi nageenyi biyyaa tokkummaa waliin jireenya hawaasaa fi nageenya dhaabbilee industiriiwwan eeguuf dirqama isaanis akka ba'an muummichi ministeeraa Peace Media